Kona tanas na kai Maalif? isi kai Ma maal taate? Manosh maal taate? Cheetu nani si bakkaan Maalif? Sumayyaan na jaallatti baay'ee na jaallatteen Sumayyaa irratti waan akkana dalaguun barbaadu Sumayyaa argee jira bakkaan garuu si jaalladha baay'ee takka si jaalladha miti. Guys, wanti aga ammaatti jechuudha. Aga ammaatti ergan kaleessa viidiyoo Saidoo Faalaaleeti. Aga ammaatti gaafii natti ta'ee deebii dhabee nama gaafadhus dhabee maali yoo jettani Roozan durumayyuu jechuudha. Durumayyuu Saidoo fi Roozan sobanii raawwatanii viidiyoo sobaa nurratti hojjetaa turani moo dhugaadhumaan Roozan Saidoo jaallattee Saidonis Roozaa fuudhuudhaaf jedhee har'a Sumayyaan dhuftee dubbannaan sababa sanaa fi Roozan diddee moo akkamii ana gaafii guddaa natti ta'e suma dhugaa dubbachuudhaaf baay'uma tokko gaafii natti ta'e mee maal jettu isin? Mee maal jettu kaleessa intalli kaleessa dheengadda har'uma kana na fudhattee galtu malee jette har'uma kana immoo deebitee hin barbaadu Sumayyaan baay'een jaalladha Sumayyaan baay'ee na jaallatti ani Sumayyaa irratti waan akkanaan godhu hinde dura Sumayyaan akka jirtu hin beektu ati dura Sumayyaan akka hiriyyaa kee taateen beektu akkamitti waan kana yaaduu dhatte akkamitti waan kana baatee dubbachuu dhatte akkamitti waan makana keessa akkamittiin galte ana gaafii kannatti ta'ee na dhiisuu dide waanum kana keessa akkamittiin galte gaafii guddaa kanatti ta'e kana nagaasin gaafadhee jira oduudhumatti hin godhe yoo qalbii na fuute jedhattiin kun nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif waan kun gaafuma guddaa tokko natti ta'e jechuudha gaafuma guddaa tokko akkasuma immoo maali carraa mucaa kanaa siin jedhe maali carraan isaa bara baraan takka ilmoo isaatiif jedhee takka immoo dhaqee jireenya biraa keessa seenaa gaafa jedhetti jireenya biraa sana keessattis gammachuu dhabee inna baqa baay'uma tokko jechuudha baay'uma tokko keessa koona nyaate maaliifin dura Saidootti ni naaraan tureeyyuu waan Saidoon baqa balleessaa wayii inni godhu waan inni balleessu waan inni waan baqa jira miti baay'uma tokkoon itti haara baqa maaliif dubartii namaa jala deema inni sababa kanaatiif isa jibbitii Sumayyaanis jedhee raawwadhin ittiin murteessaan tureeyyuu baay'uma tokkoon itti haaralleedha. Garuu amma yoon itti ilaalee jedhu carraadhuma isaati. Ba'uunat carraadhuma isaati jechuudha. Namni rabbi carraa ganama namaa haa tolchu. Carraan ganama nama hin tolle taanani akkuma allaattii asiif fiigaa hafan jechuudha. Asumaaf achi akka allaattii fiiga. Allaattiin barii ga'angame biyya biraattillee intini taatu jira miti baddeefa deemtee barristeetoo baddutu jira jechuudha gara biyya biraatti. So Saidoon illee carraansaa akka allaattii sana ta'aa jira jechuudha. So ani amma maalan isaaf yaada yoo jettanii erga amma tokkoo fi jarreen isaan kadheen gadda kaleessa kadhataa turan sun kan akka seenaa kan akka eenyu maqaan ishii Beezaa itti gammadanii jechuudha. Itti gammadanii isaan keessattuu Beezaan faan uffata ishii harattee dhuftee manatti galtee galuudha gaafa ishiin didee ofirraa ishee ari'e. Akkasuma seenanis akkasumatti isa faana baay'ee dhamaatee hatta mana keessa dhattee qulfiyyuu irraa qarratseeffattee mana dhattee nyaata hojjattee fi maal jettee wanti hin godhin hin jiru. So kanaaf iyyuu jechuudha amma jarri isaan sun iyyuu gaafa inni akkasitti ishii kana filatee gaafa immoo ishiin kun akkasittiin isa akkas gootu baay'uma tokkotti gammadan jechuudha isaaniyyuu itti gammadu jechuudha amma gaafa argan kana kuni carraadha rabbi carraa ganama namaa haa tolchu suma dhugaa dubbachuudha fi odoo ta'ee waggaa 10 ishee wajjin jiraatan kuno Sumayyaa sila shidhuma faana ilmoo wajjin horanii jiru ishuma faana osoo jiraatanii bareeddu tureeyyu garuu immoo ishiin yookiin isaaf hin taane yookiin karaan galakkisneef jechuudha.
namni tokko meeyyuu foon ofii hin nyaannee saree irraa hin dhoowwanii jedha Oromoon. Maaliifiini erga ofii ishiitii nama kana hin barbaanne, erga ofii ishiitii nama kana faana jiraachuu hin barbaanne maa nama kana qisaasisitti. Namni kun jireenya isa barbaachisaa, ilma dhiiratii, waa hedduu isa barbaachisa jechuudha. Waanuma biraatti qofa osoo hin taane jireenyuma mana keessaa keessattuu namni kun amma alaa nyaataa jiraachuu danda'a. Jireenya waddadii kanaan jechuudha. Hin beekna hundi keenya jireenyi biyya Itoophiyaa keessatti akkamitti akkana jiraatanii. So jireenya kanaan alaa nyaataa jiraachuu danda'a jechuudha. Nyaanni immoo alaa bitanii nyaatanii fi manatti fayyadaman tokko miti. Namni dubartii mana keessaa hin qabne egaa alumaa fayyadama irra caalinni tokkoffaa amma inni tokkoffaa nama miidiyaatii hojii garaagaraatiin asii achi fiigaa manatti illee hojjetata jennee raawwanne wanni isaaf hin tinni jennu tokko hin jiru. Sababni isaa waan asii achi hojiidhaaf jedhee raawwatee garagaratti asii achi deemuuf jechuudha. So kanaaf iyyuu namni kun nama of biratti isa barbaachisa. Sarraatanyaa hoo jedhani sarraatanyaanis intala dubaraa tokko namni haadha manaa hin qabne yookiin immoo namni jireenya mana keessaa hin qabne nama tokko qophaa ofiitti nama tokko mana keessatti galfatee jiraachuun ulfaata. Dhala innis dhala namaati. Hin nyaata hin dhugaa miira qabaa tarii dogoggoruu danda'a jechuudha hin beekamu. Kanaaf bakka haati manaa ofii hin jirretti nama of biratti jiraachisuun intala shamaraa tokko of biratti jiraachisuun ni ulfaata. Guyyuma tokko namni dogoggora hin beekamu jechuudha. Gaafa sana immoo zinaa dalagee beeluun jedhama. So kanaaf iyyuu jechuudha nama kanaaf hin yaaddi yoo taate sumayyaa namtuyyuu dhugumaan jaalala isaa qabdi taanan hin yaaddif taanan ilmootaas fiddee ofii ishiitiifis dhuftee yoo isatti deebitee isa faana jiraatti. Erga namni biraa akka faana hin jiraanne, nama biraa faana akka inni hin jiraanne, nama biraa faana akka inni walitti hin dhufne erga barbaadde ishee ofuma ishiitifuu jechuudha. Ofuma ishiitifuu dhuftee yoo waliin jiraatti isa faana. Dhuftee maaliif namni kun biyya lafaa kanarra agam jiraanna? Xiqqashuu jiraanna bara. Umriin teenya xiqqoodha. Anguma jirru kanatti immoo waan qabnutti gammannee yoo arganne nyaanne yoo dhabne dhiisnee gammachuudhaan wal faana yoo jiraate namni nama gammachiisa jechuudha. So kanaaf iyyuu har'a duniyaan tun nutti bareeduu dandeessi. Akka barbaannetti baanee akka barbaannetti gallee waan barbaanne haasofnee waan barbaanne dhiisnee feenu nyaannee feenu kaanee feenu ciisnee nutti bareeduu danda'a. Garuu waggaa xiqqoodha kan nuti irra jiraannu. Waggaa irra jiraannu kanatti immoo itti fayyadamuu qabna jechuudha. Itti fayyadamuu qabna. Kanaaf iyyuu jechuudha sumayyaan balleessa guddaadha kan isiin qabdu. Ani akka gara kan kootitti jechuudha balleessa guddaa qabdi. Maaliifin erga ofiisiitiin barbaanne bakka nama biraatiif karra banuu qabdi jechuudha. Namni kunis jireenya isa barbaachisaa rabbitu uume waan hundumaayyuu jechuudha. Namni ofiin hin kalaqanne rabbitu namaaf uume waan ta'eef waan uumama rabbi namaaf uume sanatti immoo hanga lubbuun namaa jirtutti itti fayyadamanii jiraachuun barbaachisaadha.